Ayyee nagaan koo kabajaa fi jaalalaaf ulfinaa hunda keessan bakka jirtanutti isin naaf ga'u. Kaan maaster ni seenna. Gaafa kaan maaster seennu bifa kanaan nu baasa. Erga nu baasee as ni filanna. Sirna viidiyoon keenyatti waraabameen as ni filanna. Achi booda as dhufna. Viidiyoo oriijinaalii bakka itti waraabannee ni arganna. Isaan booda oriijinaal viidiyoo keenya akkanatti filanna. Ni caqasname. Okay, guutuun viidiyochaa kanaa jechuudha. Kan lafarra jiru kun carqii magariisaa kan fakkeenyaaf carqii magariisaa farshaadhuma irraa bakkuma teessanutti algaa keessanis ta'ee firaashis ta'ee bakkuma jirtanutti bakkuma fayyadamtanutti gama gar tokkoon carqii bifa biraa buuftanii fakkeenyaaf firaashii ta'uu yoo argames immoo akkanatti bakka isin jirtanutti haala isinii mijaa'e irratti kan isin barbaachisu carqii lafarraa kana qofa argachuudha. Carqii lafarra buukan. Inni kun magariisa yoo ta'e filatamaadha. Samaawiin isin ta'a, diimaan isin ta'a. Garuu irra caalaansaa magariisuma bareedaadha. Bakka kana godhattanii erga kaatanii kallattiidhaan eessa deemtu bakka kana dhuftu. Isa olii kana dhuftu. Miidiyaa isa jedhamu kana. As dhuftanii bakka kana rukuttu. Erga as rukuttanii kaleerii kana keessaa waan isinii tamachaa filattanii fakkeenyaaf amma an kanaan filadhaa jedheen itti rukuta. Ergan kana filadhee sababni isaa sababa viidiyoo kana isin agarsiisuuti malee sila dura isa kana filachuus hin dandeessani. Dura kana filattanii achi booda viidiyoo isa kana filachuus hin dandeessani. Amma immoo erga akkas ta'e yoo bakka kana rukuttanii bakka tuqaa sadii kana dhuftanii tuqaan sadii keessan yoo akka tasaa as ta'u ta'es garaagarummaa addaan qabu. As rukuttanii kooppii isa gadiitti rukuttanii viidiyoocha bakka lamatti baaftan. Achi booda isa olii kanatti akkana rukuttanii dileet gootan. Amma bakka kana akkanatti qubaan gadi qabdanii fuulduratti akkana buttan. Fuulduratti akka qubaan gachi ala isin qubaan gadi qabdan sagalee wayii isinitti kenna yoo zig jedhee sagalee wayii isinitti kenna. Achi booda akkana buttanii ni dheeressitu. Hanga viidiyoochatti dheeressitu. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarraa hagam hin barbaada yoo ta'e erga kanaas dhuftanii fuula guutuu taasiftu. Achi booda viidiyoo kanarraa hagam hin barbaada waan jedhu fakkeenyaaf viidiyoo kanarraa hagana barbaaduun oolu jedheetuman asitidha. Dheereffachuus gabaabsuus hin danda'ama waan ta'eef booddees as rukuteen fuuldura itti kuta. Hanquusa kana akkana qubaan gadi tuqeen hirrittii si irra jirtu kana kunoo si irra jirtu kana balleessee qubaan akkana gadi qabeen fuulduratti akkana butee wal qixxeessa. Erga kanaas dudduuba immoo isii olitti rukuteen kan ishiis bakka maqas kana dhufeen gara dudduubaatti kuta. Amma viidiyoo hanga barbaachisu amma kana. Kana booda bakka kana rukuta. As dhufee maaliin fudhaa? Giriin iskiriiniin fudha. Giriin iskiriin immoo fakkeenyaaf giriin iskiriin kanaan fudhaa. Kana fudhaa. Eessa arganna akka jenne immoo maqaa isaa asirratti isinii barreesseera. Isiniifan barreessaa asirratti. Asirraa buufattan maqaa isaa.
mata duree fi viidiyoo kanarratti barreeffamni isaa achirra jira. Barreeffama sana YouTube irratti barreessitanii asumarraa fuutanii YouTube irratti ol baaftanii barreessitanii innaan isinii ba'a. Okay. As dhaheen gara keessatti kooppii godha. Badeera fuula kanarraa gara keessatti achi darbe. San booda amma kana rukuta. Asin dhufa. Bakka kana dhaheen bakka kana ilaala. Yoo iddeen kun fakkeenyaaf ammaan koo magariisa irra jirti si'uun. Yoo sii magariisa irra hin jirre akkana rukuttanii fakkeenyaaf diimaatti rukuttu. Gaafa isin asitti raayiteettan diimaa taati si'uun. An hamma magariisa balleessuun barbaade waan ta'eef magariisuma irratti rukuta. Magariisa immoo fakkeenyaaf kaleeriin magariisaa kun hundi isaatuu magariisa ta'ee garaagarummaa qaba. Akka bifa viidiyoo keessaniitiin bifa fakkeenyaaf asitti gaafa rukuttattan bifa kam isin rukutachuu barbaachisaa bifa kana isin rukutachiisuu barbaada bifa kana. Achi booda asin dhufa. Ittan guuta. Badee jechuudha. Gaafa inni bareechee qulqullaa'ee baduu dhiisee immoo bakka kana qabeen akkana buta. Hanga inni anan balleessinetti. Okay. Amma viidiyoo isa silaa fideera jechuudha. Viidiyoo isa jalaa kanatti immoo hagamna barbaadaa yoo jedhe fakkeenyaaf viidiyoochi dheeraadhaa naan kuta itti eessa dhahee bakka kana dhahee viidiyoo ishee fuulduratti kuta. Qubaan akkana gadi qabeen fuulduratti kuta. Ergan fuulduratti kute yoo amma fakkeenyaaf egaa tokko bakka jiru kanarratti kaaseen bakka kanatti akkana buteen gurraacha bifa lafaa kana fideen asitti rukuta. Fuuldura inni itti kuta. Qubaan hin fuulduratti butee wal qixxeessa. Hamma deebi'een kaleerii isaa walaatti deebi'a. Okay. Bakka kanatti ilaalaatii galadha. Fakkeenyaaf amma yoo dabaluu barbaachises yoo bareechamee mootota dabalame footoo nama dhabamsiisa. Lama miila koo balleessaa deemaa jechuudha. Isa kanaaf immoo dabalataanis as dhuftanii akka dabagootan hin dabalee qulleessarra. Okay. Miila sarraa fudhatee konfeesii adii ta'ee adii wanti ta'ee jechuudha. Gaafa inni kana ta'u kana maal goona? Isas as rukunnee bakka kana rukunnee bifa magariisa kanatti rukunna. Sababni isaas isii kana balleessuuf itti rukunna. Amma itti rukunnee fakkeenyaaf giddu galeessi dhagaa kana keessa keessoonsaa yoo akkana siqee bifa magariisa fida. Yoo ammoo akkana butamee kun akkana siqee magariisa sana balleessa akkuma duwwaa taasisa. Innis yoo bareechee akkana hidheen bada. Suutaan bicuusii akka inni hin banne. Okay. Amma erga kana goone maaltu nu afaree viidiyoo isa jalaa fakkeenyaaf mul'atu tunaaf. Inni immoo fakkeenyaaf amma isaa as rukuttanii fiddu. Fakkeenyaaf iskiriinshaatii kan viidiyoo wanti irratti waraabame fakkeenyaa kun kunooti
naannesitu kanatti jechuun akkatti waraabbattanii akka silkiin keessanitti ni waraabu. Achi booda bakka kana dhuftanii Akaasan mugu keessatti kana kanatti hafee gaafa inni akkasitti immoo hafu akkana ol futtanii bakka dhakachaa rukuttanii hin guddiftu. Fakkeenyaaf akkana guddiftu. Okay? Akkana guddiftu. Erga sana dheerachuu yoo feetanis dheeressuu yoo feetan gabaabsuu kan ammoo wal qixxeetti kutuu dhiitanii akkana kuttanii tuma akkanatti itti kuttanii inninuu hamma kan inni gadi isinii buusu hamma dheerina isa olii kana bichaadha. Hamma dheerina isa olii kana bichaa malee inni gadi yoo dheerates yoo gabaabbates rakkoon qabu. Hamma dheerina isa olii malee gadi hin buusu laammasa kana malee. Sagar as darbe kan ambus. Okay, amma gaa video isa mana kana YouTube irraan argattani. Fakkeenyaaf irratti video waan barbaadan irraa buufachuu dandeessan. YouTube irras jira. Maqaa isaa fakkeenyaaf maqaa nama waan kana maxxansee yoo isin kaawwates isin kaa garuu viidiyoo haaluma barbaadaniin kan baay'ee barbaadanii kan bakka barbaadanii jala galfachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo nama deemuu kan lafarra deemuu kan hawaarra haala barbaadaniin galfachuu dandeessu jechuudha. Kana achi jala achi buufattanii haala kanaan akkasii galatoomaa ulfaadhaa ekispoortii gochuun as rukuttanii san booda as rukuttanii ekispoortii gootanii jechuudha. Ekispoortii gadi isinii bu'eera jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa laayik sheer godhaatii